Tole akkam mul'atanii hordoftoota YouTube chaanalii kiyyaa Anjira galata waaqaa ta'u har'a waan nama gaddisiisu tokkodha. Mucayyoo tokko jechuudha baay'ee dhukkubaanii isheedhaaf dhugaa afaanuma beektaniini waaqni si haa fayyisu rabbi si haa fayyisu jettuun jechuudha. Biyya Arabaa yeroo deeman biyyoota garaagaraa jechuudha guddachuudhaaf jijjiiramuudhaaf deema malee namni tokko baheen achitti waa ta'a achitti dhukkubsadha achitti miidhaan ragaa achitti nan du'a waan akkasii jedhee namni hin yaadu jechuudha. Itoo akkas jedhee yaadate namni biyya isaatiin bahu warra isaa biraa hin bahu. Annaa mucayyoon jechuudha biyyoota Arabaa kana biyyoota garaagaraallee hojjettee turte hojjettee galtee garuu yeroo galtetti bakka waan tokko biyyattis hojii kan biraas hin uummanne deebiteetu biyya biraa deemte jechuudha. Amma immoo biyya sanatti dhukkubsattee jirti. Biyya sanatti hospitaala galtee jirti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa biyya ormaatti yeroo dhukkubsatan jechuudha. Dhukkuba kee namni si hin beeku arabni si hin beektu si hubachuu hin danda'anii bakka baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Anillee dhukkubsadhee nan beeka biyya Arabaatti jechuudha. Yeroo lamarrayyuu sadii na dhukkubee beeka jechuudha mana Arabaatti. Annaa hamamillee yoo si dhukkubee yoo mana yaalaa illee yoo si geessanii mana yaalaa si yaalchisanii dhufte hojii keenumatti fufte malee boqonnaan argattu hin ciistu. Dhukkubsattee jedhamee namni ciisi jedhamee namni si kunuunsu hin jiru jechuudha mana Arabaatti. Maatiin keenyallee dhugaadha kana hin beekan jechuudha. Yeroo dhukkubsatamu waan ciisamutti fakkaata yeroo dadhabamu waan taa'amutti fakkaata. Bakka akkuma fedhametti waan hojjetamu isaanitti fakkaata maaliif hin agarre ka dhaqanii hin agarre waan ta'eef haalatti ijoolleen keenya jiraatan waan hin beeknee fi maatiin illee namaan hubatan jechuudha. Yeroo baay'ee na dhukkubeefaa yeroo jedhanii waanuma mana yaalaa dhaqamee achi boqonnaan namaa kennamee kunuunsi jirutti fakkaata. Bakka ijoollee keenya biyya Arabaarra jiranii fi akka isaatti jiraatan waaquma bichaatu keessa isaanii beeka jechuudha. Kan ammoo kan isaanii beekuun nama biyya Arabaa dhaqee galee waa'ee biyya Arabaa beekuu malee namoonni kan waanuma tokko hin beekan jechuudha. Yeroo miidiyaa irratti achas bahamu miidhaganii of sirreessanii achas bahamu bakka miidiyaa waan ta'eef namni uffata halkaniitiin hin dhufu miidiyaa waan ta'eef uffata kichiniitiin hin dhufu miidiyaa waan ta'eef fuuluma isaa toon sirreeffatee uffata isaallee rifeensa isaallee toon sirreeffatiin achas hin dhufu jechuudha namni. Ijoolleen keenya garuu yeroo of sirreessanii gara miidiyaatti dhufan of miidhagsanii of sirreessanii miidiyaatti dhufanii waanuma jireenyi isaanitti tolee bakka haalli kamuu isaanii mijatee bareedanitti tolee dhufu itti fakkaata. Isa laalee namni immoo itti toleera bakka baay'ee itti tolee isheetti bareeddee jirti jedhee namoonni kaan jedhanillee warroonni biyya Arabaa dhufuu barbaadan hawwanuu jiru jechuudha. Suuraa laalanii jechuudha. Garuu ijoolleen akkamitti akka jiraatan isaanii waaqatu beeka. Keessa isaanii waaqatu beeka. Keessi isaanii baay'ee dadhabaadha. Keessi isaanii baay'ee tokko laafaadha jechuudha. Annan beeka akkamitti akka jiraatamu. Naa yeroo baay'ee illee anaanillee na dhukkubee beeka. Mana yaalaa yeroo tokko waan hin daganne keessaa jechuudha. Baay'ee na dhukkubeera jechuudha naan. Akkan of beekutti akkanatti dhaga'amaa jirutti baay'ee na dhukkubeera. Socho'uu hin dadhabe gadi jedhee ol jechuu hin dandeenye. Hojii hojjechuu hin dandeenye bakka haqni koo hundi isaa na dhukkuba. Iddoo kana jechuu hin danda'u anu jechuudha iddoo na dhukkuba. Haqni koo hunduma isaa na dhukkuba. Gadachuus ol jechuus hin danda'u socho'uu hin danda'u bakka na dhukkubeera jennaan madaamii mana yaalaa na geessite. Mana yaalaa na geessite jechuudha. Dubartootadha waan isaa dubartii bira na geessite natti fakkaata. Biyya Arabaatti Saawud Arabiyaatti dubartii mayyaala dhiira mayyaala garuu doktariinis jiramutti darbee malee jechuudha. Innaa dubartoonni sun na yaalanii na marammaranii jechuudha. Dhiiga koos lakkaanii
ho'a qaama koo ilaalanii qoonqoo ija minaamin ilaalanii humaan agarre jechuudha. Dhukkuba na keessatti hin agarre. Na madaamiidhaan dhukkuba tokkoyyuu hin qabdu jedhaniin. Akkasuma jedhanii dhukkuba tokkoyyuu keessatti hin agarre nuni humaashii keessatti jedhanii tumaan achi taa'u immoo na hamatu yookaan hojii jibbiteetu jedhu arabiffaan jechuudha. Hin dhaga'utti fakkaate ta'e hin beeku. Yoona hojii jibbiteetu yookaan immoo biyyatti galuu barbaaddeetu na dhukkuba jettee hin sobdii jedhu taa'anii jechuudha. Ashaan maayif qaashuqul yoomkiiniti bee tiroo haggata diirata jedhu na taa'an jechuudha. Baay'ee na aarsan baay'ee natti dhaga'ame. Anaan na dhukkubeeraan hojii hojjechuu hin dandeenye yeroo sanayyuu mucaa xiqqaan na faana jira jechuudha. Sayyuu qabeen jira. Dhukkubee jedhanii waa gochuu hin danda'amu waan ta'eef sayyuu guyyaa sana immoo madaamiin intinitti jechuudha istirahaatti qopheessiteetti namootas waamteetti jechuudha. Kanaaf isheen illee yeroo isaan dhukkuban qabdu jedhanii hojii baqatteetu hojii waan hin barbaannee fi har'a sayyuu hojii baay'ee jira hiriyoota koo waameera naan jettee gaafas dhugaa waaqa baay'ee natti dhaga'ame jechuudha. Imimmaan narra yaa'e too hin beekini. Naani kan dhaqe silaa kanan dhaqeeyyuu hojii hojjechuufidha malee mana haadha koo miti biyyuma arabaan naan deeme hojii hojjechuufidha. Dammoo ani haaraas miti fireeshis miti jechuudha. Sijjammar galee san deebi'e kana dhayyuuti. Itoophiyaatti galee san deebi'edha. Biyya arabaa baay'ee namatti hin tolu jechuudha. Yeroo dhukkubsatan kunoo namni namaa beeku hin jiru. Dhukkuba kee namni sii beeku hin jiru. Dadhabbii kee namni sii beeku hin jiru. Booqadhu namni sii hin jiru. Otuma yaalamtee galteessi. Otuma yaalamtee biyyatti otuma yaalamtee manatti galtees qoricha fudhattees marfee fudhattees hin teessu hojii kee hojjetta. Hojii kee hin hojjetta namni itti sii darbee sii hojjetu hin jiru jechuudha. Baay'ee tokko haalli biyyi arabaa kun baay'ee ulfaata garuu ijoollee keenya waaqumatu isaan gargaara waaqatu obsa isaanii kenna. Bakka waa meeqa nama miidhu waan ta'e waaqayyo jechuudha. Kanuma keessaan immoo warri lubbuun isaanii darbuyyuu jiraachitti warri balaan isaanirra qaqqabus jira. Bakka maal jedhamee dubbatama miti waan biyya arabaa garuu mucayyoo ishee kanaafi waaqa kadhadhaa isiniin jedha. Waaqni ishee haa fayyisu jedha. Lafa isheen jirtutti umaa walii gochuu hin danda'an waan ta'eef mucayyoon illee anaan illee natti dhiyaatti kan natti dhiyaattu bichaa otoo hin taane mucaa biyya kootis biyya kootidha biyyi keenyas tokkodha. Natti isin dhiyaatti nafaan isin naasufte jechuudha. Anillee isheedhaa waan gochuu danda'u tokkollee hin jiru. Ani ishee gargaaruu danda'u hin jiru. Garuu waaqayyo lafa isheen jirtutti nagaa guutuu haa kennuufi nagaan waan salphaa namatti fakkaata namni yeroo yaadu. Namni garuu nagaa yoo qabaate malee umaa tokko gochuu hin danda'u. Umaa tokko ofii gochuu hin danda'u. Namaas gochuu hin danda'u. Nagaan akka salphaatti ilaalama jechuudha. Nagaa irratti labsa. Nagaa akka waaqayyo ishee fayyisu. Waaqa isheedhaa kadhadhaa rabbi ishee haa fayyisu jedhaayi na kanadhaa isiniin jedhaa isiniin immoo waaqayyo isin haa eegu lafa jirtanitti nagaa addaatiin boqonnaa addaatiin isin haa eegu inni dursu nagaadha waan ta'eef nagaa yoo qabaatan darbanii jiraatu nagaa yoo qabaatan hojjetanii jijjiiramu nagaa yoo qabaatan abdiillee qabaatu jechuudha. Kana guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Ciao.